dhimma torbaan darbe yoo lubbuun jiraachuu baadhe jedhee Jawaar Mohammad dubbatee namoonni hedduun rifattan irratti har'ammoo deebii itti kennee jira. Kunuu dhageeffadhaa viidiyoo kana ammoo laayik sheer gochuun waliin gayaa. Torban darbe laayivii hoogganaa isa waa'ee moo'ee boonu gandeessu xiqqoo emooshonaal ta'e wanni an jedhe tokko namoota rifachiisee wanni sirreessuu barbaadu yeroon kiyya tireetiin beekamaa dhufu kanneen qabu sanii miti wanni an jechuu barbaade dhimmoo dookumantiileen seenaa kun qorannoon amma godhaa cinaa waan hin dhiyeessine baay'ee jira beeki rakkoolee uummata gidduutti rakkoolee adda addaa akka uumnu amma qorannoo salaalee fi olmoos fixeen jira garuu namoota wajjin mari'achaa jira maaliif walitti bu'iinsa maatii waan adda addaa akka hin fidneef bakkoota adda addaa keessaa hambisaa garuu gaafa kun dabre boru namni beeku waan qabuuf eenyu nyaate ka jedhu waan qabuuf man is mortal lubbuun qaba gaaf tokko du'uu hin danda'a gaaf hin jiru namni shaaworii keessa kufee hancufti safeetee yookiin immoo kabiraa maalii ta'ee rakkoo adda addaatiin kutuu danda'a sunuu yoo ka ta'u taate faayiloota kaa'eera jechuuf hin jedhe malee ammatti sodaadhelleetii miti waan yayyaalamaa jiru nan beekaa suni lubbuun belleqaadha. Akka kiyyatti high stake pokerii kana taphatanii dhiisi of eegdeetu adda addaatiin of eegdeetis gaaf tokko kimbil jedheetuma yookiin fooqii irraa odoo gaddeemtu kuftee yookiin immoo bassoo sun odoo ati siphattu si feetee si kuchiisuu dandeessi. Every day an akkamittiin jiraadha. I live every day as if it is my last. Guyyaan har'aa waanin guyyaa har'aa godhuu qabu. Yoon boru an jiraachuu baadhe wanni anarra hojjedhu kun dhaloota itti aanuuf akka faayidaa qabaatutti itti yaadee hojjedha jechuudha. Kalaas arriin jirti amma furtamoota darnee walakkaa bara we have lived the best of our life. Kanaaf uummata keenyaan hedduu yaaddeynaa waan akkasiitiif miti dhiifama gaafsan. Battee urgeessaa ka gaaf tokko jiruun jiraatin. Haga ammaa waa'ee gurbaa sanii waan yaadadhu waan wayyaaniin maqiitti isa goote gaafa hiriira guddichaa. Achumatti bakka wayyaaniin akkasii cafaytee I still remember hospitaala baatii jaamu akkan gurgurbaan sun caccabsanii bakkuma sanii deebisanii ajjeesan. But they never lived life dhugaan isin jaa. Ijoollummaan waan kana seene I don't think gaafa tokko illee garaa guuttatee waan nyaatu natti fakkaatu. Yakka saba kanarratti hojjetame. Ka jarri bilxiginnaas hojjette, kan mooraa qabsoo keessatti illee hojjetame. Ganaa immoo arkaayiviin gaafa baname, arkaayiviin dahannatii Itoophiyaadhaa gaafa baname, arkaayiviin mootummaa Itoophiyaadhaa hin banamne bar. Haile Sillaasee irraa kaasee Haile Maariyaam Gammadaa irratti waan godhame is documented by the way. Ethiopian State baay'ee dokumentii gooti beekta. Haile Maariyaam Gammadaa irraa kaasee hamma battee urgeessatitti waan mootummaan Itoophiyaa Steetiin Itoophiyaa uummata Oromoo irratti goote is documented jira. Anka beeku seef godhaan jira akka mannashaatti akka mandardaraatti dhaloota itti aanuuf. Justice arguu yoo dadhabne jechuudha. Haqa uummata kanaa yoo namoota kana gumaa isaanii maaliin jedhe yeroo hundaa dhugaan kana gumaa rabbi baasa gara fuuldura. Gumaa yoo ka baasuu baanu taate dhugaan miskiinota shiraan dhumanii ba'uu qaba. By the way, I'm going to investigate Eritrea as well. Eritrea keessatti waan nama keenya irratti ta'e waan san tuttuquun jeequmsa uuma jedheetiin irra dabre amma dura. I'm going to investigate. Waan Eritrea ta'e illee waan bilisiginnaan goote illee waan mooraa adda addaatitti maqaa qabsoo Oromootiin maqaa mootummaa Oromootiin injaawun taayitila bareedaa na kennite. Waan maqaa mootummaa Oromootii fi maqaa qabsoo Oromootiin miskiinota irratti godhame dookumentiin godha tokko nan dhiyeessa kan yeroo laallatu. Maaliif badiin akkanaa akka irra hin deebineef. Kaan immoo galmeesseen kaaya 40tti yaaduu 40tti yaaduu gaafas dhaloonni banatee ilaalataa jechuudha. Eeganis gaafa teettiin si guuta. Birraa gammadii gaafa haayiskuulii jedhu rukuruut godhame takka jedhe. Eega dhiisuu baate. High school yaalanu recruit ka godhame intelligence Sintaayyoo jala ture. Sintaayyootu tika university Jimmaa Khalid Jarman fakkaate. Isatti dabarse. University Jimmaatti ijoollee basaasaa ture. Sanbooda artistoota irraa ramadame Finfinneetti. Sanbooda mishinii OMN Kaayiroo cuusiisuudhaaf ergame. Amma deebi'ee artistoota irratti hojjetaa jira. An beektaa basaasa hundarra rakkoon qabu. An barahaasa baay'een beeka. Professionally ta'anii ka hojjetan. Anjoolleen irra ramadamaniin beekaa bar. Export godhaan jiru. Hamma isaan
miskiina biraan miidhinitti. Biraan high school osoo jiru nama biraan expose godhe hidhamee naafee taa'aa jiru jira Shaashamannee keessa. Baalagummaa akkanaan he want to deny this. Yoo waggaa bira isaa itoo waggaa irra isaa jedhan. Waan ani tapha qe'ee keessaa kana deddeebi'anii nama walitti buusanii fi dhiisa malee. Birraa Gammadii wal lammii irra deema. Birraa Gammadii high school osoo jiru intelligenceedhaan recruit godhame. Sintaayyoo adeemga darraa soofne. Samboota Kaalid na fakkaatu gurbaa sana na irraan fadhe. Ka Jimmaa ijoollee yuunivarsiitii Jimmaa hin beekti. Ka ijoollee yuunivarsiitii Jimmaa hidhaa ture. Campus security. Samboota Finfinnee waggaa giraajuwee godhu Finfinnee transfer godhame. Samboota mishinii oolmaniif Kaayiroo ergame. Ameerikaan argaa deebi'ee biyya jira. And he still agent. Eenyu wajjin artistoota irratti akka inni hojjetu nan beekan. At least ijoolleen isa wajjin hojjetu miseensonni intelligensii isa wajjin hojjetu nama waan hin ajjeefneef. Nama baay'ee wayii maqaa isaa kan hin kaase. Dhugaa dubbadde amma waan nama ajjechaa keessa hin jiru birraan yeroo ammaatitti. Artistoota mootummaadhaaf basaasaa mootummaa jala hiriiraan hojjetaa kana caalaan darbu. Deengata kan hin kaase yaaduudhaan wal kaasee waan isaa akka yerootti godhan akka seenaatti kaasuu hin. But birraa was recruited in high school, continued in university, and continued to Cairo, and he is still active agent of the intelligence community. Gaafi. Keessa jettee afaan labbantu osoo si argee lakkana ija si waraana ilma haadha raawu jecha. Because dhugaa takka ittiin qabdu wanti ati na dubbatu. Jawaarii saniyyuu ana osoo argee shuuxii haadha raawu. Ilaa nammallee itti hima jecha namicha ittiin tun. Eeganis gaafa teettiin si guuta. Birraa Gammadii gaafa high school ijaaru recruit godhame takka jedhe. Eega dhiisuu baate. High school ijaallanu recruit godhame. Intelligenceedhaan. Sintaayyoo jala ture. Sintaayyootu tika yuunivarsiitii Jimmaa Kaalid jedhamna fakkaate. Isatti dabarse. Yuunivarsiitii Jimmaattis ijoollee basaasaa ture. Samboota artistoota irra ramadame Finfinneetti. Samboota mishinii OMN Kaayiroo cuusiisuudhaaf ergame. Amma deebi'ee artistoota irratti hojjetaa jira. An beektaa basaasa hundarra rakkoo hin qabu. An barahaasa baay'een beeka. Professionaalii ta'anii kan hojjetan. An ijoolleen irra ramadamanii beekaa bara. Expose godhaan jiru. Hamma isaan miskiina biraan miidhinitti. Birraan high school osoo jiru nama birraan expose godhe hidhamee naafee taa'aa jiru jira Shaashamannee keessa. Baalagummaa akkanaan he want to deny this. Yoo waggaa bira isaa itoo waggaa irra isaa jedhan. Waan ani tapha qe'ee keessaa kana deddeebi'anii nama walitti buusanii fi dhiisa malee. Birraa Gammadii wal lammii irra deema. Birraa Gammadii high school osoo jiru intelligenceedhaan recruit godhame. Sintaayyoo adeemga darraa soofne. Samboota Kaalid na fakkaatu gurbaa sana na irraan fadhe. Ka Jimmaa ijoollee yuunivarsiitii Jimmaa hin beekti. Ka ijoollee yuunivarsiitii Jimmaa hidhaa ture. Campus security. Samboota Finfinnee waggaa giraajuwee godhu Finfinnee transfer godhame. Samboota mishinii oolmaniif Kaayiroo ergame. Ameerikaan argaa deebi'ee biyya jira. And he still agent. Eenyu wajjin artistoota irratti akka inni hojjetu nan beekan. At least ijoolleen isa wajjin hojjetu miseensonni intelligensii isa wajjin hojjetu nama waan hin ajjeefneef. Nama baay'ee wayii maqaa isaa kan hin kaase. Dhugaa dubbadde amma waan nama ajjechaa keessa hin jiru birraan yeroo ammaatitti. Artistoota mootummaadhaaf basaasaa mootummaa jala hiriiraan hojjetaa kana caalaan darbu. Deengata kan hin kaase yaaduudhaan wal kaasee waan isaa akka yerootti godhan akka seenaatti kaasuu hin. But birraa was recruited in high school, continued in university, and continued to Cairo, and he is still active agent of the intelligence community. Gaafi. Keessa jettee afaan labbantu osoo si argee lakkana ija si waraana ilma haadha raawu jecha. Because dhugaa takka ittiin qabdu wanti ati na dubbatu. Jawaarii saniyyuu ana osoo argee shuuxii haadha raawu. Ilaa nammallee itti hima jecha namicha ittiin tun.